carraan akka idda ka obboleettii tiyyaa isa godhe yennaan obboleettii tiyya fuudhuu mirga qaba. yaa. Gite kun waa wannooti miti beektaa namoonni tokko yoo jaalalaa yookaan nama wanta kan gaafa walitti dhufanii wanni sun yoo hin taane dirqama obboleettii tiyya jaalachuu danda'a jechuudha. Tani obboleettiin tiyya yaada isaatii yoo galte obboleettii tiyya fuudhe rakkoo hin qabu. Obboleettii tiyyaan eegaan isa dhiisi atillee isan fuudhin jechuu hin danda'u. Kanaaf makiillee yoo gaafate illee jiraate rakkoo hin qabu maayyoo san deebiin. No, sun akkasii miti. Garuu wajjin haasa'ee jira. Akkas gaafii jaalalaa si jaaladhaa. Na jaalachuu dandeettaa wanta akkasii miti. Laakiin jira miti nama akkamii jaalachuu dandeetta jedhee nuti fakkaata nama akkamii jaalachuu dandeetta. Achi keessa ergisanii namtichi nama wayii isaa wal baradhee nama maqaan isaa 19 wayiiti. Burtukaan sihaadii kusheexanii jedhani maaf gaafadha bakka jiru wanni gaafadhu asii gaafadha bakka jiru eessa jira gaafadhu qaata barreessiti bar gaafadhu eessa jira hin gaafadhu yoo tana bar jala deemtee soxxee lafdee garuu akkami intalti uffata booraa sun sii taate isilleen waliin haasofne isiin illee waa'ee jaalalaatii miti aktiivs barbaadda waa'ee isin ani intala ani intala uffata booraa sambar waan biraa si gaafadhe yallaa deemati. Video kan kau arge bar intala uffata booraa takka kana fuudhee galeerii gaheetti Oh my days. Dagadde wallahi. Sani micatti yeroo tokko keessa micatti takka uffata booraa godhata beektaa na bira dhufti. Godhanyaadha. Namni baay'een fikirnyaatii waan ta'u ani si jettasee jechuun jira miti waan isii yaanneef waa'ee isiitu madaayoon. Ati lakkaa viidiyoo kiyya laaltu. Yoo naaldanchii viidiyoo kiyya maal laakiin godhee akkana si argu. Wallahi video sarang kami tilale yo diyan. Ya follow dengan si godhe miti. Gati follow si godhe jecha. Nama tokko yoo follow goote beeki video isa kan inni tura dalagelle sira dhufa. Video sun kaleessa moo hadda ganama natti fakkaate. Hadda ganama yaa osoo keessa deemu narra dhufe. Jechuun osuma TikTok scroll godhaa laalu videoon kan keessu narra dhufe. Nama jauh jadi lalai jum makai. Ini fata orang ini galen tunta ini jadi gizel lalu. Saya merasa kan. Anmo jero nam nuwan kasih sampidu. Wano dubbisa tureyo komenti dubbisa dafe jechuudha. Jero nam nuwan kasih sampidu komenti dafe dubbisa. Ammoo hingo goome hadda anuyyuu. Hingo maal godhe. Video mah agak rumah lagi. Namni baay'een fa'aa koomentii barreessanii dallanne naan jedha jechuudha. Koomentii barreessee balleessaa jira. Yaa anuu hin laalan jedhee bar ni laala. Zim jedheeti wannan jedhu koomentii ka laalu. Booda laqa. Video san erga laalee xumuree booda wannan dhee. San si gaafadhe anammoo ati intalli uffata booraa data biraati jira. No andammoo micatti takkatu nan bira dhufa. Ana bataamatti godhanyaa illee. Jechuun akkamatti TikTok mara wal baranne baasee malee lafatti hin beekuun takka yoo argeen hin beeku takka ishee illee naagatti hin beeku akkanumatti asirratti na like maqaa obboleessa naan jedhu obboleessa isaanii wallaahi akka obboleessa ta'e wallaahi aku boleh sekali. Ija siyaasaan laannoo mata kan jiran ija siyaasaa tan dhiisi. Ija siyaasaa tan dhiisi mata kan jiran. Obboleessa ta'uun keessan hedduu natti tole. Maali? Babar dhugaa dubbachuudhaaf ani namoota silaa jaalalaan itti siqadhe irra
namoota jasta kana miidiyaa kanarratti akka obboleessaati walitti dhiyaannu irra iddoo guddaanaa qaba. Namoota jaalalaan itti siqadhirra jechuudha. Namoota waa'ee jaalalaa wajji dubbadhee wajji haasa'e irra namoota akka obboleessaatti itti siqadhee wajji kolfee waliin taphadhutu meebi yoo xiqqaate waggaa 4 waggaa 5 waliin jiru jira. Kan akkuma barbaanne biloo kolgoonne biloo irraa wal kaasnaa barbaanne waan barbaanne waliin jennaan guyyaa takka nama mufatee hin beeku. Yeroo tokko bakka jaalala tana irra obbolummaan sun waa hunda caalti waan jedhu wayillee fudhadha. Jaalala jechuudha obbolummaani obboleessattee nama tokko gaafa siqattee obbolummaan bakka jaalalma dhugaa ta'a jedhee namni amma ittiin wal kukkutu sanuu isiisanuu caalti. Yaa dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraallee sooshaal miidiyaa kanarratti arginu jechuudha wal baranne. So ani iyyuu gaafa isin akkasumaan jettu jechuudha baay'ee rifadhe. Namni dhugaa dubbachuuf kibirii obboleessaa taanillee namni akkanumaan obboleessa isin jiru kunillee ni ulfaata si galee. Ani like amala gaariillee qabaadhee namni obboleessa kiyya naan jira jedhallee yaadeen beeku sooshaal miidiyaa kanarratti garuu ammoo namni obboleessa kiyya isin jiru. Namni dhufee amma simayyuu jechuudha dhugumaan akka like garaa fayyaalummaa wayiitiin ani waan fi akka obboleettiitti yennaa taatu barbaade yoo isin jedhe like siyyuu garaa kana si laaffisa. Namni garaa kana laafu yoo jiraate nama obbolummaa beeku nama beebi obboleessa qabaatee obboleettii hin qabne nama beebi obboleettii qabaatee obboleessa hin qabnetu bakkitee akka isan si buufata waan ta'eef. So isin nama sooshaal miidiyaa kanarratti wal baradheen keessaallee adda. Anillee bakkitee rakkoo isiittillee bakkitee bal'oo isiittillee like karaa biraan ta'in malee karaa kamiin iyyuu yaa bira dhaabadha jedhee yaadalleedha. No, gaafa bira dhaabatanii karaa biraatiin miti waan fi. Gaafa bira dhaabachuu feeta rakkoon qabsi gargaara. Yaa. Rakkoon qabsi gargaara. Narraa yaadin. Ishii galatoomne. Nama takka obboleettiitiin maxxanfatte rakkoon qaba anaafis tasii obboleettii naallee obboleettiidha. Yaadachuun dandeettu qaaban nama fakkeenyaaf namni tokko sitti dhufee akka obboleettii kiyyaa kanaa taatu osoo keessan si dhufee obboleettii kiyyaa kanaa taatu barbaada. Rakkoo fi bal'ootii yaallee si wajjin qoodachuu barbaada yoo isin jedhe ani garuu didda jedhee yaadu. Waatu jira beektaa? Namoota tokkotu hin beela heemee bishaan afaanin naabuusii manatti hin nagali jettee mana galtee achitti haftee horoo taatullee jirti. No, zuni mantaane chumaan tiyya onneen akkitima. Tama obbolummaa sanii dachumatti hambisti malee xiqqoo ishii niqniqin gootu. Yoo obbolummaa ofii kaafate abbaan kaafatee jira. Yoo obbolummaa ofii kaafatee immoo ani wayititee maaliyyuu humnaa waan bira jira yaadaa fi wanta rakkina nama sanii furuu danda'uun yeroo kamiyyuu bira jira jechuudha. Garuu ammoo waan biraatti jijjiiruu hin danda'u. Sunnee biyya akka mana keetii ta'uu danda'a. Yaa namoonni tokko obboleettiidha jedhanii nama tokko walii reelishiin yoo eegalan obboleettiin ta'ullee mala. Ta'ullee mala. Eegaa warra obboleettiin mala jedhee. Inni obboleetti maa taate jedhiitumaan malee. Ani baazaa yoo isin kaafattillee obbolummaa ofii namni sun yoo obbolummaa ofii narraa kaafate rakkoon qabu na biratti yoo yaada isaa san guutuu fi biyya tokko keessatti no biyya yaa biyya jira biyya tokko hin jiru. Bareeda. Dubaay jirti si. Bareeda biyyi Dubaay tun turistiidha bareeda na fakkaate. Yaada yoon beeku waan akka Kaayiroo yaada achi turistii yaada hin beeku.
لا تكون سيجارة سيادة بيكو. أبشر. Una gaaffii biraa wanni gaaffii sitti hin jiru. Alaanonni gaaffii natti ta'e hin jiru. Okay, bakka yaa viidiyoolee ilaali. Viidiyoolee silaa viidiyoo qalbii bichaa laatti natti fakkaata. Waan marajuu ilaali. Oma rakkoon. Laalee bar viidiyoo hedduu laalee viidiyoo gaafa hiriyaa kee firaankii mootullee laalee. Azee rifeensa guddaa wayii muradhe bar. Yaa karaatatti. Of eeggannoo godhi waan ofi himmaa. Of eeggannoo godhi naan jedhan. Maaliif akkasiin jedhan? Maaliif akkasiin jedhanii? I don't know nan beekne. No, ani wanni ta'ullee akkanumatti osuma kolfiin osuma waliin haasuun ta'a. Yoo hin ta'in illee jechuudha. Ani sitti mee iyyuma fakkeenyaa yoo ati naan wal dhabdee jechuudha. Ani si dubbisuu hin barbaadu jettee iyyuu narraa godhe. Ani akkasumatti si jaalalli namummaa sun ana beekame jirti. Yoo miyyuu jijjiiramtu na bira. Si wal dhabeellee yeroo si arge si bira bahu yoo ati fi barbaadde na bira baate yookaan na bira dhuftellee sun rakkoon hin jiru. Garuu ani yeroo si arge si bira bahu ani namaanillee yoo dhabe hedduu kabaja. Hedduu so homaa rakkoon hin jiru. Wanni miidhamtullee hin jiru. Anillee si miidhu. Namni waliin miidhu barra wanni dhuftu hundi rabbumarraa dhufti malee ebeluun na miidhe wanni jedhan hin jiru. Waan hamtuullee laaftullee kan nama laaffisullee rabbumaa kan nama jabeessullee rabbumaan nu haa laaffisu jenna. Inshallah. لا إن شاء الله ونمتنو وانت ربنا نقتن جرت سوا يا وني عندي متربيتي فتاتي بقى كافي كافي قبل بقى في تاي يا كافي سيجا بتدي ميبي يا براتي ام سمبي كمالي سيجاتي بقى guys فاضل راجل رمان يا دازين ya te bakalan jadi mah pakai oli raja zaman nanya tak ijolle video شبك جولي في تاجر ولا تكافي كي ijolle fit